Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijoollee Oromoo akkam nagaa fayyaadhaa. Bakkuma jirtan salaamtaan ta'e bakkuma jirtanitti isin haa geessu. Akkam nagaa fayyaa qabdanii. Har'a barnoota xiqqaa tokkoof itti dhufe maaliif fi waan teleetu agaree warreen shariyaa ziinii qabdan shabakaa bilaashatti akka fayyadaman argee tanaaf osoo qooma kiyyaa laaleetumatti godhadhee dhiisuun dura hiriyoonni kiyyaas akka irraa fayyadaman jedhee isanii fidee dhufe jechuu. Wanna kanalratti liivii irratti isin agarsiisutti hin jiru akkuma viidiyoo waraabeetiin isin agarsiisuu deemaa jechuu. Tanaaf warreen shariyaa ziinii qabdan kan Suudii Arabiyaa keessa jirtan akka itti fayyadamtan isin agarsiisaa jechuu. Osoon isin agarsiifneen dura shariyaa warreen rasiita waa takka keessaa hin qabne waa takka qarshii takka osoo keessaa hin qabaanne warra akka itti bitattu fa'aa dhabdee shariyaa moobaayilii fa'aa keessaa si hojjechuu dhabee yookiin rasiitatti bitachuu rasiita waan itti bitattu hin dhabdee akkasumatti ammas bitattee shabakaan isii dalaguu fa'aa dhabaa. Waan akkanaa fa'aadhaaf zeenii namni qabdan zeenii bakka dalaytu shabakaa bareedaa bakka neetwoorkiin isii bareedduu jirtu yoo qabaattan bilaashitti akka isanii dalaguu isin agarsiisaa jechuudha. Duraan dursee pilaastoorii keessaa barmaaja kana pilaastoorii keessaa argannaa jechuudha. Pilaastoorii ni seennaa jechuudha. Egaa isa seenne booda waan biraatii miti yoo bakkatti maqaa barreessan kana achuma ol baatanii jechuudha. Kanarratti ani waniin amma dura itti barreessee gadi buufadhee jiru jecha isa kana ni agartanii isa tokkoffaa kanarratti okkeedhaa jechuudha. Isa kana yoo agartanii jechuudha isa kana. Inni kun kamii yoo jettanii yaaddan isa irra dhufaa jettan. Laalli hunda dura ani ammoo dura waniin buusadhee itti fayyadamu jiru inni kun isa tokkoffaa kanaa jechuudha. Isa tokkoffaa kana. Isuma tokkoffaa kanaa jechuudha. Isa tokkoffaa kana isuma tokkoffaa kana irratti okkee dhoytanii jechuudha. Waniin amma dura buufadhee qabuuf barmaaja kana amma as agarsiisa isan hundibu asuma ilaaltanii maqaa isaa barreeffattanii jechuu isan. Techoon liif firoosjaa kan gadii kana ni agartanii yaada. Ani waniin buufadhee jawwaala fayyarraa qabuuf asumaaniin of erjaanii jechuudha. Asumaaniin of erjaanii. Isa keessa seennee jira jechuudha. Barmaanyi isa kanaa jechuudha. Akka itti dalagu amma akka itti sariyaan zeeniin itti dalaytu waan guutanii jira jechuudha. Waan isa kanarratti guutan. Laazima bakka waan akka lookeeshinii kana ni agartanii yaada. Okkee waan tanarraa dhoytanii jechuudha. Laazima bakka tana seentan. Eegana ta'etan biyyoota asirratti argartan kana ni jirtanii. Maalii Gaanaa maal kana qabaa jechuudha. Kanaaf isaan Suudii zeenii firoom servis bara 2020 akka ta'etu kana gaafii tokkoffaarra jirtu kanarratti okkee dhokattanii jechuudha. Isa lammaffaa kan gamtii addunyaa qabu kana biyyoota kee filattanii jirtaa jechuudha. Biyyoota irratti hidhattanii kan shabakaan kun akka dalaguu jechuudha. Biyyoota kanaaf Giriik irratti silaa dalagaa inni kun isa waan Giriikii baafachuudhaaf bakkuma tana waliin irra guutee jirtu isa agarsiisuudhaaf jechuudha. Isarratti okkee dhoytaa jechuudha. Egaa isa irra dhoyte biyyoota Giriik USA maaleetu jira jechuun agartanii. Isaan amma kana keessaa isa Bangladesh, Itaal, Giriik jettuudhaan isa tokkoffaa kanarra ni agartanii jechuu isaan kana laalee isa kanaa jechuudha. Isa kanarratti okkee dhoytanii jechuudha. Egaa isa kanarratti okkee dhoytanii fixattan waa hundaa'u. Bakkuma tana ni agartanii jaataa bakka hurdii tana asumarra tuytan. Waan akka eegsii takka irratti taatee jirti jechuudha. Isa kana gisee isin irratti taate ni eeggatanii jechuudha. Barbaadee shabakaa fida. Hoggaa fidee qaamni isaa gisee kana hurdaa'ee bakka hundee gadhiise amma dalagee jira jechuudha. Anammoo waan shariyaa biraa keessaa qabu bakka silaa amma shariyaa biraa irraa cufees ni dalagaa jechuudha. Yuutuubii walaa feesbuuka tiiktoodha. Ni shabakaa deddeefaanii xiqqishoon addaan ciccisiise malee sirrumatti dalagaa jechuudha. Hoggaa cuftanii akkasumatti okkee dhoytanii cuftanii jechuudha. Akkasuma keessaa bahuu gisee barbaadan kalaasa akkasuma jawwaala keessan keessaa baatanii
itti fayyadamtanii jechuudha. Hordoftoota keenya waan akkanaati jechuudha. Kanaaf kophaa itti fayyadamuu waliin agare takka hiriyoota kiyya warreen shari'aa zeenii qaban kan bilaashitti itti fayyadamuu akka bilaashitti fayyadaman jee isaan garsiisuudhaa dhufe jechuudha. Kanumarratti barnoonni keenya kaarraa asumarra dhaabbataa jechuudha. Galatooma.